Alaazaar Tinsuu irraa meeshaa guurratee deeme jechuudha. Akkasuma warri ollaa dhagahanii dhufanii maal gochaa jirtaa osoo jedhanuu isa kadhachaa jiranuu hin barbaadu, kana booda nan barbaachistu jedhee gatee deeme jechuudha. Ishee ulfa akkamittiin gattee deemtaa? Waan barbaadillee hoo ta'e wantoota baay'ee damdamachuu dandeessaa. Isheenuu kan balleessite yoo ta'e. Tokkoffaa immoo haadha kee bultii kee keessaa baasuu qabdaa. Bultii kee keessaa haati homaa hin guutu. Kanaaf immoo sa'aatiin kun sa'aatii ishee gattee deemtu osoo hin taane sa'aatii ishee kunuunsuu qabduudha jedheen jechuudha. Innis immoo yuutuu kana booda ishee hin barbaadu. Wanta meeqana taasistee jedhee jechuudha. Wantoonni isheen taasiste tokkollee hin jiru. Isatu ishee taasisee malee jechuudha. Wantoota meeqa keessa kan ishee gatee isaadha malee ishee miti jechuudha. Sababa haadha isaatirraa kan ka'e kun hundi uumame. Anna nagaassaniif haa ta'uu nagaallee hin irraanfanne. Anis jira galata Waaqayyoo, nagaaf jaalalli Waaqayyoo lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis jira obboleettiin keessanii. Annaa viidiyoo kana immoo laayikii, sabskiraayib, sheerii gochuun hin irraanfatina. Annaatiin sun akkam garaa nama nyaatti dhugaa hanga kana hunda garaa jabaachuun maaliif akka barbaachise naaf hin galle. Sa'aatii kanatti sa'aatiin ishiin garaadhaa qabdu, sa'aatiin namni ishee barbaachisu gatee biraa deemuun isaa baay'ee na ajaa'ibe dhugaa Waaqa. Yeroo ishiin nagaa qabdu, yeroo ishiin garaan ishee duwwaa yookaan ulfa hin ta'inii sa'aatii namni ishee barbaachisutti nama biraa bahanii deemuu caalaa wanti namatti dhagahamu hin jiru jechuudha. Borummoo ituu daa'ima kiyya jechuun isaa inni hafanatti fakkaatu. Akkanattiin nama gubanii siqaa himee keessa dabarsanii warroota dhiirotaa tokko hin jira jechuudha. Yeroo ulfaa kan nama yaadannee yeroo daa'imti lafa keessee daa'ima koo jedhantu nagarrama. Dhugaa Waaqa. Amatiin sun maali badeen ishee? Badeen ishee maali? Wantoota isheerraan gahan irraan kan kaate isheenillee wantoota baay'ee godhuu dandeessi. Hin goones immoo hanga isaanii. Isheen kan jette viidiyoo hin gadda Alaazaariin na jibbisiistee san qofa bichaadha malee kan isheen balleessite badii maalii qabdi sun? Anna durumaayyuu sababa irraa eeggataa jechuudha. Durumaayyuu akkamittiin akka gatee deemu barbaadaa jechuudha. Indee nama ajaa'iba. Yeroo isheen garaa duwwaa jirtu sanii maaf ishii kadhachaa ture? Lolli har'aan uumamne. Garuu immoo har'a gahee sa'aatii kanatti ishee gatee biraa deemuun sanuu akka dubartii meeshaa guurratee manaa deemu. Abeet ishee abeet qaanii. Annaa dhugaa rabbiin nama ajaa'ibaa. Akkuma argitanii viidiyoon tokko kaleessa gadhiifamee tokko har'a gadhiifamee jechuudha. Kanarraa osoo isaan wal caqacaqanuu barrii rukutamee barrii bannaanii ollaa isaaniitii namichi dhufe jechuudha. Namichis dhufnaanii maalinni jennaan lakkumaan jiru rakkoo jira jennaan lakkumaan jiru rakkooni. Tisuun immoo boosee lakkee rakkoon qabu teenyaa sobnaadhee namichi giddumaan ol galee maal gochaa jirtu wanni rakkoon isoo jiraate rakkoo namatu nama afuraa waaf illee yoo ta'e namni taa'ee waasee furmaataa yoo waddaanis bahan yoo walittillee galanii walittillee deebi'an nama naasa'ameeti waan hunduu nama furmaata argataa. Kanaafuu teenyee haasofnuudhee gatteechise. Annaa gatteechisnaanii maalinni jedheen Alaazaariin hanga na jibbisiistee darasii naan geessee kanaafuu moo'ituu kana booddee hanga ji'a lamaan wajjin kana booddee obsuu hin danda'u, kana booddee callisuuf hin danda'u jedhee jechuudha. Annaa tinsuutteetiin illee moo'ituu himadhu jennaanii majammaraarraa ka'ee gizee achi hawaasaa jirru hawaasarraa sababa haadha isaatii. Bultii keenya keessaa haati isaa maal gooti? Yeroo hundaa isheedha kan dubbii kaasu, isheerraa kan dubbiin kuni as gahee osoo nagaadhaan jaalalaan jirru isheetu dubbii nutti kaasee. Achiillee bahee dhufnaanii achiillee na duuba dhufte. Hanga har'aatti wantoonni isheen godhaa jirtu narraan dhaabbanne maal gochuun qabaa? Ani maal taasisuun qabaa? Inni immoo ituu eeyyeen kanan hin gadda balleesseef dhiifamaa jedhee gaafadhe. Garuu immoo ituu badiin kiyya ka isaanii caalee miti. Ani wantoota meeqana taasisanii obseen dabarsee miti jettee Anna waan feetillee jettee waan feetillee gootee ani
yaada koo wanta jijjiiruu miti jedhee Alaazaari. Innaan immoo harmeen Alaazaari maqaa kiyyan dha'ini jechuun ana sababa nan godhatini. Bakka erga atiin sin barbaadu na jibbisiistetti maal si haa godhuu firii hin deemi kalaas. Ani immoo utuu jireenya keessan keessa illee bahee jedhee hawaasaa deemee guyyaa ayyaanatiin viidiyoo wayii dileetii Alaazaarii guyyaa 3 moo 4 ijaan arginetti waraabnaan nan dawwalee bilbilnaa hojjechuu hin didame inna sanirraan immoo ani immoo barbaacha ka'ee dhufnaan immoo argadhe. Ergan argadhe immoo utuu isaan lamaan walitti fayyuu hin dandeenye inni immoo utuu kan maraxate kan filate gochuu danda'a anuma gochuu hin danda'u. Inna tan durallee wanti irratti wal lolluu fi sababa ilaalcha gaarii naan kennee fi sababa ilaalcha gaarii naaf hin qabnee fi sababa kabaja naaf hin qabnee fi sababa bakka haasofti ishee hundi kan natti haasoftu hunduu gadi bu'aa waan ta'eef sababa saniifi ani immoo utuu akka intalaa ta'utti akka immoo ani haadha isheetti ishee dhallula. Kana durallee nyaata qopheessuu irratti kan wal dhabdeen uumame jennaan isheen amma koltuun garaadhaa qabdi wantoonni baay'een ishee jijjiiramuu danda'a. Dubartoota baay'ee irratti wantuma argamuudha. Kanaafuu immoo ati dubartiidha waan taateef hubachuufii qabda. Immoo sa'aatii kanaa sa'aatii ishee gattanii biraa deemtanii miti. Ta'uyyuu immoo iyyuu adda hin baatanii nama daa'imti isin gidduu jiruudha. Kanaafuu isheen ulfaa sa'aatii kanaan akkamitti gattee biraa deemta jedheeni. Ani waaf illee ta'uu hasaaba kun qayyaru jedhee ka'ee utaalee jechuudha Alaazaar. Lakkii akkanan taasisinii jedheeni namichi uumaa gochuu hin danda'u hin barbaadu. Ani kan nagarraa meeshuu manni gurratti deemsan waaqan gurrachiisu sana ta'e isa baasatiin deema meeshaa sana. Wayinee gudee farraa maali kun nadhe. Ati birqiidha meeshaa hin jetteen birqiidha meeshaa guurratanii deemuun jetteen hin bitatti dhugaa amma tana bitti maaliif jennaanii teessoo hin gadallee galchitee jirti. Soofaa jechiiseen turetti soofuma duraa sanitti dhiistee kan biraa kan akka televizyiinii namni bitachuu dandeessi. Maali kun dhoqqeen akkuma argaa jira abboo. Haala saniin biraa deemanii tinsuudhaan immoo namichi ollaa waliin haasofnaa yeroo godhannee hin haasofnaa tasgabbaa'ii hin aarinee jedheenii akkasitti sossobee biraa deemee galatoomaa jetteen jechuudha. Haadha milkaa'ee amma gammachuutti jirti waan ishiini. Hundumaaf iyyuu viidiyoon akkana fakkaataa viidiyoo laayikii sabskiraayib sheerii gochuun irraa fatinaa baay'ee.